Marroo fi gammachuu gidduutti waldhabdee olaanaan uumamee jira. Marroon leenca ilkaan hin qabne ta'uusaa kan hubate gammachuu abbooyyee hooggantoota akka Abdii waliin ta'ee aangoorraa isa fonqolchuuf cimsee hojjechaa jiraachuun dhagahameera. Shira gammachuu kana kan hubate Marroon abdii kutannaa olaanaa keessa galuun yoo danda'e gammachuu galaafatee gara Ugaandaatti baqachuuf akka jirus barameera. Gammachuun immoo hooggantoota akka Abdii waliin taa'ee nama iddoo Marroo bu'uu irratti dhoksaan mariirra jiraachuu oduun keessoo garichaa bahee nu ibsee jira. Odeeffannoo biroon godaantota waraqaa ragaa hin qabne miliyoona 1.4 bulchiinsi Tiraamp marsaa ammaa kanaan gara biyyaatti isaan deebisuuf akka jedhu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Isaan keessaa lammiin Itoophiyaa 1713dha. Lammii Itoophiyaa Ameerikaa ta'uun siyaasa jibbisiisaa gaggeessaa turan amma yaaddoo cimaan akka isaan qabatee jirus odeeffanneerra. Kanumaan wal qabatee badhaasa qarshii argattu jedhuun jarreen ofiin wal saaxilaa akka jiranis dhagahameera. Egaa jaallatamtoota maatiiwwan keenyaa qophii keenya sumaan golomnaa odeeffannoo wayitaawaa miidiyaa kiilolee yeroo mara argachuuf laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa. Galatooma.